harka fuunee jaalatamuu fi kabajamoo hordoftoota keenya jirtuu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galata waaqayyo hundi keessan immoo akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaa waaqa biraa qabna. Egaa ammas meebbaa miliyoon nagaa gaafadhaas. Hordoftoota keenya kabajamtoota akkam ooltanii akkam sa'aatii kana geechan jirtu isiniin jedha. Baga nagaa taatanii asirratti immoo waan dubbatamu malee amma walumaan dubbannaa waan dhaggeeffattu kaan walumaan itti fufna jechuu barbaade tanaan. Egaa akkuma beektan jechuudha waleetu namoonni beektan hordoftoonni kiyyaas haa ta'u hordoftoonni ishiitis akkuma beekamu tanaan dura firaankii na gootee turte anis immoo firaankiidha jedhee tanaan fudhadhe ishiin firaankiidha naan jennaan. Haa ta'utii garuu dubbiin akka ani yaadee miti ammas jechuudha. Kaleessaas viidiyoo hojjedheen jira namoonni hedduun firaankiidha yookaan immoo qoosaa akkasii dhiisaa gaa'ila keessatti warreen naan jettanis galatoomaa ulfaadhaa hundumaafuu jechuudha. Wanni namni namaan jedhu tokko hundi isaatu akka abbaatti fakkaate ani gaariidha jedhee tana fudhadha jechuudha waan naan jettan hundumaayyuu. Egaamee obboleettiin keenya kun tanaan dura hin beeku ana akka ishiin hin beekne akka ishiin beektu hin beeku jechuudha. Tanaan dura ani abbaa manaa kooti jedheetiin ishiidha wal barsiise maaliif ishiin hiriyaatiyya iyyaa birallee darbee akka obboleewwaniiti jechuudha. Kanaafuu ishiin immoo tanaan dura nan beekaa osoo naan hin jedhin deebitee inni hin beeku laala isaan lachuu waan isaa wajjin qaban an hin beekuti. Gama abbaa miliyoonti sin dabarsee waan tokko isarraa mee hoo dhageenye natti tola jechuudha. Maaliif dubbiin kun ana ifa naa ta'uu didee jechuudha. Sirumattuu ifa naa ta'uu waan dideef mee gama isaatti sin dabarsa. Isheen nan beekaa jechaa jirti in kaadee jechaa jirti inni immoo maal jedhaa kan jedhu afaan isaatirraa dhaggeeffannaa obboleewwan kiyyaa hordoftoota koo karaa isaan sin darbisaa na gocha. Amma ana jechuudha. Dhuguma amma yaadni kun akkuma dubbatame akkuma amma ishiin asii dubbatte kana amma namni kun jechuudha bara 2003 yoo yaadadhu dhuguma mana barnootaa hausanii gibbii maammoo jedhama gibbii sun qarsaadha. Qarsaatti barachaa ture. Anis immoo hiriyaan qabaa maatii wajjin taa'u jira. Waliin beeknu naan hin jenne deebisee immoo ishiinis immoo gibbuma san ta'echi yeroo sanitti jechuudha. Amma yeroo sanitti kan achi ta'echuu nama kanaa akkuma ishiin jettu kana dhugaadhaan illee yoo sanii nama illee itti ergaan ture ofii kiyyaallee gaafachaan ture. Namni kun immoo sa'aatii sanitti yeroo sanitti na didde sirumaan hin danda'amu jetteetuma na didde. Baay'een eeggachaallee ture yoo san karaatti illee maaliif yoo san karadheen dadhabee namni kun erga yoo san illee addaan baanee ergasiis waliin sin agarree nuti anillee erga yeroo sanitti yoomaan agarree asirratti hin jedhan. Tanaan dura waliin beennu naan hin jenne waliin beennu dheengaddalee gaafin firaankii sirratti hojjetu amma ishiittillee wanti gaafii guddaa ta'e gaafsanii akkamittiin hin beeku jedha. Silaana beeka namni kun jechuudha sii galee ati immoo na sobdee jirta jechuudha. Ishii wajjiniin hariiroo hin qabdu ishiis jaalachuus baattus ani waan hin keessaa qabu hin jiru isin garuu dura wal beektu ati maaliif na dhossite? Ilaalaalsittaan himaa. Na dhossuu hin qabdu jechuudha waan akkanaa. Wanni nama laalsi dhosseefi namni kun barri sun 2003 dheen jira. 2003 kana amma waggaa 14 ergasii jechuudha. Waggaa 14. Eeka erga osanitti nama kanaan argee sin beeku ishiin illee wanna argite hin jiru. Maana kaaddarree qoy atis ishiin beeku jette. Ishiin silaa zimuma jette akka hin beeknetitti fudhatte. Ati immoo ahaa hiriyaa ta'e tana duraan nan beeka waan akkanaa tureeyyuu garuu ishiin heeyyamamtuu hin taane maanaan hin jedhin. Deebii akkasii maanaaf hin deebisin. Hin beeku eengaddas gaafin piraankii sirratti hojjedhus ani yaaduman piraankii hojjedhe garuu bagan piraankii hojjedhe maaliif bareen jira jechuudha hariiroo isin gidduu lamaan jiru. Sii galee miti. Kanaafuu immoo silaatiin natti himuu qabdaa jechuudha maaliif na dhossita. Haa bar waan akkanaa yeroo san akkanatti barbaadeen ture ishiin garuu heeyyamamtu miti. Achii booda immoo bakka ishiin natti hin beeku jettee gaafsan natti himuu qabda turte jechuudha.
ishiinis dhugaa qabdii dubbatte jechuudha gadi baate maaliif gaafsan pirankii san irratti erga beekte nan beeka yookaan immoo gaafa an dura wal sin barsiisu san nan beekayyuu barattee turte qarsaatti waliin barannee turre soonaan jette dubbiin dhumateeyyuu ture jechuudha. Amma ishiin immoo hin gaabbaa jirti jechuudha keessa deebitee gaabbii guddaan itti dhaga'amaa jira. Kanaafuu immoo jechuudha ati dogoggora guddaa raawwattee taasuma irratti natti himne waan ta'eef natti himne waan ati natti himuu diddeef maaliif natti himuu diddeme fakkeenya natti himuu diddee na dhositeef hiriyaatiyya duraaniiti jaalladheen ture garuu ishiin eeyyamamtuu miti yoo naan jette maaltu dhufaaf na didde natti hime. Ilaalaawwan inni amma si dideefi sababa qaamaan ibseeti bara sun bara kana erga siin jedhe amma bara isaan anuu isaanii kadhachaa turan ture siin jedhe nama kana kadhachaa ture tan nama sitti ergee homaa kadhachaa ture namni kun homaa fuula illee na dhooggatee nattis dubbachuu diddeetuman nama kana baadheetuman dhiise maaliifi namni kun erga lakkiin ta'u dheetoo dide nama dide moo maal waree irraa goru nama isin barbaadne irraa gorta maaliifi walirraa gorree erga ishiin nan barbaadu walirraa gorree neetuma addaan gorree erga jeesaniiti maaliifi nama kana immoo amma kanaan arge akkuma ammaati akkuma dhufteen wal barsiifte kan gaaf sanillee dubbachuu illee namni kun waan yookaan namni maqaan namaati illee wal fakkaachuu illee danda'eetuman ani zim jedhe dhimma kanillee sitti nimne dhugumaan sitti nimne maaliif namni immoo erga addaan bahee kaan jedhee yookaan walitti dhufnee guyyaa takka lama wajjin haasofne haasaa afaanii waliin qabne namni kun immoo haasaa sanoo sana haasoma kiyyaa nattuu haasa'uu dide addaan goor. Kanaaf diddee. Maaliif silaa nama kana ani wajjin hin jiru nama kana silaa walis hin beeknu ergasiisu waliin beeknu bakka hin jirtus hin beeku carraan keenya gisuf san darbe. Silaan nan beeka osoo jettee ishiinis kana hunduun dubbattu ishiini yeroo sanitti waa'ee jaalalaa hin beeku jechaa jirti fakkeenyaaf waa'ee jaalalaa naaf hin galle kanaafu amma naaf galeera amma ani gaabbii jaalalaa keessa hin jira dirqama ani abbaa miliyoonitti heerumuutiin qaba ati maal jettu? Ila kaasirratti amma ishiin amma akayyoo sanii darbe amma ishiin immoo gaabbii jaalalaa amma gaabbaan jira jettuufi anis amma jechuudha. Anis amma gaabbe jaalala ishii kan ammaa kana. Anis gaabbe hin barbaadu. Maal yoo jette? Kan duraanii. Anis gaabbeen jira. Maaliifi anis amma manan qabaa, ilmaan qabaa. As keessatti anis ammaan booda waan barbaadu sin jiru waan jaalalaa kanaa. Tidaarii lama hin danda'u. Kana hin jedhu ani. Ani siinillee wal dhabuu hin barbaadu. Amma fi narraa gortuu. Ishiin miidhamaa jirti ka amma laal tokkoffaa irratti ati amma tariina wal dhabna jettee sodaattee ta'uu danda'a. Siigalee miti. Ishiin immoo achi teessee miidhamaa jirti jechuudha. Siigalee miti jaalalli duraanii homaa natti fakkaachuu dide sun amma deebi'ee gaafa viidiyoo isaanii ilaalu faa gaafa isaan viidiyoo hojjetan faa yoo ilaalu osoo kiyya ta'e jedhee taanaan amma hawwii kiyya keessa seensisee jira jechaa jirti. Viidiyoo irratti. Kanammoo akka gootu situ beeka jechuudha. Ani wanni hin beeku tokko siin qaabu ani hiriyaa tiyya jedhee wal si barsiisee hiriyaa teeti ishii jettee wal baratte malee tanaan dura wal beekna wanni naan jette hin jiru jechuudha. Isheen immoo na dhossite jechuudha. Maaliifi ishiin duraan akkana waliin turre naan hin jenne tarii rifatteetuma calliste ta'a. Ani ammas wanni naa galee tokko hin jiru jechuudha. Dubbiin kuni ishii fi sibira jira akka itti furtan ishiintu beeka. Ani hin beeku siin jedha. Hin beeku kara itti muruu hin qabu. Nagaatti hordoftoota keenya inni waan haasa'u waan xumura hoo qabaate xumuree akka gootitti osoo yookaan dubbiin kunuu dhaabbate yookaan immootu waan ishiin amma ani isan barbaadadha dubbiin ishii isan barbaadadha ani immoo hiriyaan tiyyaa akkamitti abbaa manaa kiyya nama dhiba dhugaa indi hiriyaan tiyyaa akkamitti abbaa manaa koo jaalallee koo duraanii jettee narraa fudhatti yookaan immoo waan biraa keessa walii seenti ishiin ani obboleettiidha fakkeenyaaf akka obboleettiitti tan ishii ilaala jechaa jirti ani obboleettii ergan ta'e akkamitti dhirsa obboleettii ishiin hawwuu dandeessi yookaan immoo tanaan dura kan obboleettii ishii fuudhe fakkeenyaaf ishii gaafatee waa'ee jaalalaa gaaffii jaalalaa dhiyeesse fi tarii diduutii dandeessi. Deebitee immoo kan ishiin didde sun obboleettii ishii gara yoo fuudhe obboleettii ishii yoo fuudhe
deebitee fiidii asiriyaa kiyya duraaniti jechuun kun biyya eessa jira kana qofatu gaafii natti ta'e. Egaa isaan lamaantu wal beekan jidduu isaanii keessaa baheen jira. Isaan lamaan gaafa walirraa fixatan natti haa dhufan ani akkasittiin beeka. Mee murtoon amma kan jiru ishiin waan dubbattee fixatteerti. Ani isan barbaadaa yeegiddi ani fi hinaan masaanuu ta'uu qabnaadha wanti ishiin dubbachaa jirtu. Ani immootu masaanuun barbaaduun jedhe ofirraa xumureera. Karri dubbiin hin xumuramin karaa isaattinis hin dabarsa xumuradhu too viidiyoon keenya asumarratti nu haa ga'u nu hordofuu keessaniif immoo ulfaadha. Asirratti anis wanni jechuu barbaade yoo yaadni dubbatame amma dubbatameedha. Ani yaada kana akkuma duraan na diddeetti bakka didameedha handee kanan beekuni surmaa walillee ergasillee walirraa irraafanne jechuudha. Yaada kana immoo tarii kan amma deebisee too kaase ishii kaase jechuudha. Maaliif dubbatame yeroo san dubbatame darbeera waan ta'eef wanni darbee asin deebi'u. Kanaaf illee haadha miliyooniin jechuudha carraan keenya kalee walitti nu fidee nama kaleecha walitti nu fideeni addaan isin baana jedheetu yaadaan jiran. Maaliif carraan ishiitillee ganumaa kan ishiitillee carraa biraa yaa eeggatu. Asirratti immoo ani oduu akkanallee jedhee booda oduun ishiin illee lakkii ishii todee waan akkanaati dheeni. Boraan immoo asinillee gama mana kiyyaa walitti bu'iitii ta'a. Ani akkuma dura gizee isaan ishiin na diddeetti anillee hin ta'u. Kanan jedhu yaadni kiyya gabaabaan asuma irratti illee anan deebisu. Deebiin haa ta'ee too waan jechaa jiru kanuma jechuu barbaade ta'ani ulfaadha galatoomadha waan dhaggeeffataniif jechuu barbaade ta'anii. Ani ammallee hin barbaadudha deemu. Laali rakkoo guddaa kan qabu si gaafa duraa obbolee gaafa duraa zi odoo callisuu baatte kun hunduuf jedhe beem maaliif calliste gaafa duraa san maaliif hin dubbatiin gaafsan ani kun hin dhufa seena kun hin deebi'a seena kun deebi'eetoo nu gaafatamaa silaa osoo gaafsan akkasumaan jette wal sin barsiisuun ture jechuudha. Maali kaa'oo san erga dubbatamee silaa tarii darbe waan darbe immoo ishiin leen kaafti natti fakkaate maali wanni biraa wanni haasaa afaan isoo hin qabnu. Tarii ani waan akkana jenna waan jaalalaa waan akkana tennaan ani hin barbaadu.